Facebook ni keessan viidiyoolee jibbisiisaa garaagaraa viidiyoo zinaa mana kanneen akka isinirraa hin finne gochuudhaaf wanta isinitti mul'isu kan armaan gadii kana hordofaa. Nama musliimaa birootiifis share godhaa akkasumas TikTokii kana like godhuudhaan eegala. Jalqaba Facebook keessanii bantuu achi booda mallattoo profaayilii amma isinitti mul'isu kana irra ni seentu. Erga achirra seentan booda setting ka jedhu bira ni dhaqxu. Settingii irratti gadi tuqxu. Erga setting irratti gadi tuqxan booda on offuudhaan preference jalatti news feed ka jedhu kana irratti gadi tuqxu. Erga keessa seentan booda filannoo kanneen keessaa reduce ka jedhu irratti gadi tuqxu. Reduce keessaa immoo sensitive content ka jedhu kan xumurarra jiru san irratti gadi tuqxu. Erga isarratti gadi tuqxan booda filannoo kanneen keessaa reduce more ka jedhu kalamaffaa kanarratti gadi tuqxu. Gaafii kana okay jettaniitiin deebistuu lamuu bilbila keessan irratti inshallah yoo akkana gootan Facebookiin keessan viidiyoo jibbisiisaa garaagaraa viidiyoolee rabbi jibbu viidiyoo zinaadhaan wal qabatu kanneen isinitti hin fidu haala gaariidhaan viidiyoo ergaa bareeda qabu kan faayidaa waan amantii ta'ee waan dhimma duniyaarra isin fayyadu ilaaluu dandeettanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nama biraatiifis share godhaa akkasumas TikTokii kana follow godhaatiin hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.